Yoo yaa harka fuune daawwattoota keenya jaallatamoo kun qaacessa miidiyaa keenya waliif TV irraa torbanitti yeroo tokko simbira ga'uudha. Qaacessa miidiyaa keenya guyyaa har'aa simbiraan ga'uudhaaf as istiidiyootti kan argamne jirru Udii Muusaatiif Borumashii ani immoo Daniil Tasfaayiiti. Gama ogummaa kaameraaf teeknikaatiin ammoo Barnaabaas Sambisaa fi Hawwiin Nabiyyuu nu faana jiru. Isinis haga xumuraattiin wajjin akka turtan gamarumaanan isin affeera. Ajandaa keenya guyyaa har'aa irratti xiyyeeffannee jirru boru tokko nutti. Ajandaa haasaa qaacessa miidiyaa keenya torbe kanaaf qabannee dhiyaanne keessaa tokko waa'ee haasaa jibbinsaa irratti haasaa jibbinsaa biyyattii garamitti geessuu akka danda'uu fi wanni karaa miidiyaatiin dabarfaman waraabamanii karaa kamiin iyyuu qoodamaniif mana keenya keessatti wanni nuti goonu ijaarama biyyaa irratti balaa akkamii akka qabu irratti waliin dubbanna. Odii. Egaan qaacessa miidiyaa keenya ka guyyaa irraan tanaatiin murteessummaa galaana diimaatii fi muddama galaana diimaa irratti deemaa jiru bal'inaan kalaallu taa'ee jechuun biyya teenya wajjin wal qabsiifne. Ayyee daawwattoota keenya ajandaalee keenya lamaan kanarratti xiyyeeffachuudhaan isin wajjin ta'uudhaan akkan hordoftan isiniin jecha ajandaa keenya jalqabaatti ceena. Ajandaa keenya guyyaa har'aa irraa eegalluutiin keessumatti iyyuu jechuudha. Itoophiyaan baatiiwwan darban kana keessatti jechuudha erga waa'een galaana diimaa argachuu ulaa galaanaa Itoophiyaan argachuutiin wal qabate sochiin daldalaa biyyattii yookaas immoo gaaga'amni biyyattii mudatee jiru karra galaanaa dhabuudhaan maal akka inni ta'e hayyoonni adda addaa yaada irratti kennuu irrattidha kan isaan argaman yeroo ammaa kanatti jechuudha. Xiinxaltooti adda addaas hamma danda'anii barbaachisummaan galaana diimaa hangam akka ta'ee fi Itoophiyaan immoo sana dhabuudhaan miidhaan isheen akka Afrikaattis akka addunyaattis isheerra ga'ee jiru maal akka fakkaatu irratti lammiileen biyyattiis yeroo kana jechuudha dammaqanii madda rakkoo isaanii jechuudha yeroo isaan itti ilaalaa jiranidha. Egaa dhimma galaana diimaatiin wal qabatee muddamni gaanfa Afrikaa keessatti uumamee jiru keessaayyuu erga Somaaliilaandii fi Itoophiyaan waliigaltee kana mallatteessaniiti biyyooti ollaa Itoophiyaatti argamanii dammaqanii jechuudha. Kun ta'uu qabu jechuudha yeroo isaan itti ija hamminaatiin ilaalaa jirantu mul'ataa jira sa'aatii ammaa kanarratti jechuudha. Udii kanarraati. Galaana diimaa jechuun jalqabumarraa yoo kalaallu taate biyyoota addunyaa gara dhihaa jiranii fi biyyoota addunyaa gara bahaa jiran galaana wal qabsiisu jechuudha. Sarara itti addunyaan gama lixaa jirtu guutuu fi addunyaan gara bahaa jirtu guutummaan isii itti wal qunnamtu jechuudha. Sarara hedduu addunyaa keessatti murteessaa ta'e bal'inni galaana diimaa kun fi iddoon teessumni inni itti argamu hedduu murteessaadha. Biyyoota Arabaatii fi biyyoota Afrikaa jidduu ciisee jira jechuudha. Teessumni galaana diimaadha kuni akka addunyaatti biyyoonni galaana diimaa qooddatan ka jedhaman Saawud Arabiyaa, Suudaan, Misri, Eertiraa, Yemanii fi Jibuuti jechuudha. Biyyoonni kuni Saawud Arabiyaan galaana diimaa qooddachuudhaan dheerinaan qooddachuudhaan biyyi isiidhaan qixxaatu biyyi takka hin jirtu itti aanti ammoo Suudaanii sanitti aanee Misri, Eertiraa jecha akkasitti deema jechuudha. Galaanni diimaan biyyoonni qooddatan kana ta'anis ammoo biyyoonni murteessaan biyya lama jechuudha. Itti fayyadama galaana diimaatirra biyyoonni humna qabaniinis taanaan iddoon isaan itti argaman garmalee murteessaa ta'e Yemanii fi Ijipti jechuudha. Yemanii fi Ijipti jechuudha. Biyyoonni lameen kun Yemanii fi Ijipti galaana diimarra wanni hedduu murteessaa ta'anii fi tokkoffaa Yemenirra maaltu argama Baabal Mandab ka jedhamu kana Gate of Tears ka faranjiin jettuun hulaa galaana diimaa ittiin seentu jechuudha. Hulaan galaana diimaa ittiin seentu kun galaana Meeditiraaniyaaniirraa kaatee galaana Meeditiraaniyaa guddicha addunyaa teenyaatirraa kaatee gara galaana diimaatti itti dhuftee achirraan karaa biyyoota lixaa qaxxaamuraa Baabal Mandabirra dabruun dirqama jechuudha. Baabal Mandabtuun kiiloomeetira 32 qofa bal'ina waan qabduuf hulaa hedduu rakkisaadha jechuudha. Hulaa cinqiidhaa jettee yaamti hulaa imimmaanii ittiin faranjiin gizee wanti jettu hulaa hedduu murteessaadha. Eessatti argamti? Yemenitti argamti jechuudha. Hulaan biraa ammoo hedduu murteessaa taate Suez Canal yookaan ammoo bo'oo galaana kaanaal tajaamtu kan Ijipti qabdu kana. Achiinis garba Indiyaatirraa dooniiwwan kallattiidhaan galaana diimaa seenee gara biyyoota ardii addunyaa teenya gama bahaa jiranitti dabran gara seenaa jechuudha guutummaan guututti. Sababa kana hulaan murteessaan hulaa lameen kana jechuudha. Addunyaadharratti ammaan tanagaa biyyoonni addunyaa bakka lama dhaabbatanii wal gaarreeffataa jiranii. Kunis ammoo sababa murteessummaa galaana diimaatiif jechuudha. Galaanni diimaan kun waggaa tokkotti dooniiwwan 17,000 kan irra qaxxaamuranii jechuudha. Galaana kanarra doonii 17,000 benziilaa fi boba'aan addunyaa keenyaa ammoo hedduun galaana kanarra geejjibamaa daldalli addunyaa teenya kan galaana diimaa irratti adeemsifamu
doolaara tiriliyoona meeqatti kan hizaabamu jechuudha waggaa tokko keessatti. Hulaan daldalaa tun hin jirtu jechuun Siyuuz kaanaalii fi Baabal Mandab qaxxaamuruudhaan bo'oon galaana diimaadha kan addunyaan irra deemtu kun hin jiru jechuun daldalli addunyaa guutuun ni dhaabbate jechuudha. Amma rakkoo maaltu ta'ee kan jiru galaana diimaa kanarratti jalqaba galaana diimaa nagaan irratti dalagachaa turte biyyoonni lixaatii fi biyyoonni arabaatis taanaan biyyoonni afrikaatis taanaan biyyoota ba'aa warri jennuun kun. Amma eega waraanni jiddugala ba'aa keessatti eegale waraanni Israa'elii fi Haamaas jalqabuu hordofuudhaan huutii humni hidhattoota mootummaa Yamaniin lolaa turee fi mootummaa Yaman kaan ajjeesee muummicha ministeera pirezidaantii yeroo sanii kan ture ajjeesuudhaan mootummaa magaalaa guddoo keessaa baqachiisee biyya Yaman irra caalaa dhuunfatee jiru humni hidhattoonni huutiidhaa kun gara Haamaas goranii biyyoota warra lixaa keessaafuu ammoo kan Israa'el gargaaru jedhee yaadu Ameerikaadhaa fi Ingiliz dabalatee haleeluu eegale jechuudha. Dooniiwwan addunyaa irra jiran kan galaana diimarra qaxxaamuranii fi hulaa Baabal Mandabiin qaxxaamuran hunda haleellaa irra raawwachuu eegalee daldala addunyaa keenyaati irratti rakkoof jechuudha. Kanaatu amma ka'umsa ta'ee jechuudha akka jalqabe yookaan jenne. Ayyee sittan deebi'ame asirratti amma keessumaati amma biyyoota baha Afrikaa jiran keessaati Itoophiyaan biyya marfamtee jirtu yookaas immoo landlocked biyya bishaan hin qabne jedhamuudhaan kan isheen beekamtu biyyooti ollaa Itoophiyaatti argaman irra jireessi isaanii immoo warra akka Jibuutii fa'aa biyya xiqqoo uummata miliyoona tokko illee hin guunne ta'anii utuu jiranii galii isaan waggaatti jechuudha buufata galaanarraa yookaas immoo humna galaanarraa argatan baay'ee guddaa akka inni ta'edha jechuudha gaafa madaalamee ilaalamu addatti biyyummaa naannoo kana keessatti jechuudha Ijiptii Swiss Canaaliidha kan isheen qabdu akkam oodiin kaasii Swiss Canaaliirraa Ijiptii waggaatti doolaara biliyoona 6 kan isheen argattu waggaa tokko keessatti jechuudha sanaa oliidha kan isheen argattu yoo xiqqaate jechuudha Itoophiyaan immoo waggaatti baasii isheen baastu kan sila argachuu qabdu isheen immoo asii achi jechuudha biyyoota xixiqqoo ta'anii fi warra ulaa galaanaa qabanii fi kaffaltii guddaadha kan isheen raawwattu kun gara lammiilee Itoophiyaa gara miliyoona 116 ol jiranii fi yoo qoodame yookaas immoo misooma biyyattiitti as deebi'e yoo hojiirra oolee guddaa akka inni ta'e argisiisa jechuudha ragaaleen adda addaa jiranii sanarraati itti dabaltee. Odiin waan guddaa kaasaa jira daanatillee kaachaa jirta wanni hulaa galaana diimaa kanaan wal qabatu waan wal dorgommii cimaa amma dhiyaasi dhiyoo naannoo kanatti uume tokko qaba inni illee maani biyyoonni gaafa Afrikaa kun hedduun isaanii biyyoota lakkoofsa uummataa jabaa qaban fakkanuma lammoo walitti dhiyeenya biyyoota amma ardiiwwan Awurooppaa fi ardiiwwan Eeshiyaa kana qaban seeneewwan durduriyyuu gara duubaatti deebinee ilaalle iddoo morkiiwwan gara garaatti gaggeeffaman turan Odiin amma asii akka kaasetti Baabal Mandab hulaa diqqeetti akka malee gabaadduu taate biyyoota addunyaa kana walitti fidduudha. Wanni kun karaa siin walitti karaa daldalaatee walitti fiddu. Itoophiyaan akkuma seenaa asii kaastanii biyya landlocked ta'e yookiin immoo lafa marfamtuu hulaa galaanaa hin qabne yookiin handaara galaanaa itti fullaatu hin qabdu. Handaara galaanaa as dhiyoo waggoota 30 keessa ka dhabde malee duraan hin qabdee turte. Handaara galaanaa amma dhabde kanarratti immoo Itoophiyaan addunyaatti irra biyya lakkoofsa uummataa guddaa horattee akkasumas handaara galaanaa dhabde teetu keessatti ramadamte akka Afrikaatti immoo sadarkaa lammaffaadhaatti jirti Naayijeeriyaa irratti amtee jechuudha. Amma biyyattiin asiin galoon galaana Eden jira asiin immoo bo'oon Siyuuzii jira. Hulaani amma Baabal Mandab kuni addi kanatti warra kana lamaan walitti fide hulaan murteessaa Ijiptittiin addunyaarraa ittiin badhaadhaa jirtu. Taphattooti naannoo kanaa immoo hin guddatan. Lammiileen Itoophiyaa gara miliyoona 120tti tilmaamama jedhameetti kan yaadamu. Lakkoofsa bara 1999 akka lakkoofsa Itoophiyaatti geggeeffame irratti hundaa'eeti malee amma meebii achillee caaluu danda'a. Qabatamatti lakkoofsi uummataa ifatti kan geggeeffame hin jiru waan ta'eef wantootuma qorannoowwan diinagdeedhaan walitti qabaman mindaa hojjettoota hojii dhabdummaa maammaan kana irratti hundaa'uuf waan yaadaan jedhamu malee qabatamatti lakkoofsa lammiilee Itoophiyaa hammatti lakkaa'amee qabira jagaamee jiru hin jiru. Yeroo darbee ragaan ba'ee miliyoona 113 akka ta'e staatiksiin biyyattiidha kan inni baasee ture. Inni iyyuu meeqa ka eentu dhaqee lakkaa'ee jira uummata fakkeenyaaf naannoowwan fagoo jiran irra lakkaa'ee jiru hin jiru. Waluma keessa waruma magaalaa dhiyaatuuf naannuma lakkoofsaaf ta'u yoo lakkaa'an malee wanni amma lakkoofsi qabatamatti tilmaaman barruulee idil addunyaa irratti kabaa jiru uummata biyya uummata miliyoona 120
itti dhiyaate tilmaamamuu qabdu jedhamtee kakaawamu malee ifatti hin jiru. Kunillee rakkoo diinagdee of danda'aafidha jechuudha. Namoota ati qabdu meeqaa, ka barate meeqaa, ka hin baratin meeqaa, ka diinagdee of danda'e meeqaa, ka hin danda'in meeqaa irratti kunillee rakkoo of danda'a hordofsiisa. Lakkoofsi uummata kan gaggeeffamuu fi wantoota kana kanaan wal qabateedha. Amma gara galaana diimaatti yennaa deebine galaana diimaa amma jiru kana irratti Itoophiyaan duuba kana deemtee karaa isiin ittiin galaana ittiin argattu hin jiru. Gara fakkeenyaaf duuba deebitee karaa isiin argattu hin jirtu. Gadi deemtee karaa isiin argattu hin jirtu. Karaan ifi jiru galma galaana diimaa kana katti dhiyaatu ka durii itti fayyadamaa turte waan ta'eef. Lammiileen hagana miliyoona 120 ta'an kun immoo oomisha qabu. Oomishanii humna jabaatu as keessa jira. Even baay'ee oomisha qofa ilaala namni amma fakkeenyaaf buna Itoophiyaan gara alaatti ergitu yookiin immoo albuuda Itoophiyaan gara alaatti ergitu ilaala malee humna namaallee gara biyya alaatti hin ergama humni namaatu gara biyya alaatti hin ergama. Lammiileen ijoolleen hedduun Itoophiyaa karaarra baanii gammoojjiirratti dhumaa kan jedhanii hojii barbaasa biyya kanaa baqatu. Nama baratee digirii qabutu miilaan ka'ee baqatee gammoojjii keessatti Yaman keessatti nyaatamee dhumataa jira. Kun kafiitu hojii dhabdummaa naannoo kana baatu. Hojii dhabdummaa kafiidee immoo inni guddaan sababa biyyattii marfamtee teettuudha. Itoophiyaan waggaatti fakkeenyaaf asii kaachaa jirti. Bo'oo siwuzi kanaanillee bo'oo siwuziitirraa Ijiptii doolara biiliyoona 26 fi isaan ol argatti akka qorannoo ta'ame. Itoophiyaan immoo biiliyoona 1 baasti waggaatti. Sanuu qorannoo bara 2021 gaggeeffame barruun MEL qorannoo ni gaggeesse tokko irratti torbee kan arganne jechuudha. Biiliyoona 1 isiin baastu kun immoo Itoophiyaaf baasii sukkanneessaa jedhama. Afaan diinagdeetti yoo ibsu baasii sukkanneessaa Itoophiyaan waggaatti baastu. Ijiptiif garuu kun immoo baasii badhaadhina isii uumedha. Wanni Itoophiyaan gara alaatti ergitu kamuu naannoo kana kaffalamee achi dabara. Wanni Itoophiyaan alaa fudhattus kaffalamee dabara. Fakkeenyaaf akka fakkeenyaatti konkolaataa Azuuzii tokko fudhachuu dandeenya. Azuuziin tokko amma naannoo birrii miliyoona 4 yoo inni gongoruu baadhe miliyoona 4 keessa gurguramu. Yoo Jibuutiin bahu baay'ee dhufeetuma Jibuutuma tanaan bahee dirree warra kiiloomeetira siin fagaattu hin beeku. Adduma saniin iyyuu bahee fakkeenya haga asii dhufutti naannoo miliyoona tokkooti birrii Itoophiyaatti naannoo miliyoona tokkotu qaba waan ta'e ho'i. Miliyoona sadiitu yennaa Itoophiyaa seenu miliyoona sadiitu itti baafa. Namni Itoophiyaa tokko Azuuzii tokko bitatiisaaf Obaama tokko bitatiisaaf miliyoona 4 baasee bitata. Asuma biyyuma cinaa ta'e nata dur qaama Itoophiyaa turte. Dooniin tokko immoo ragaaleen akka argisiisanitti hanga konkolaattota 4,000 baachuu akka inni danda'udha. Tokkittiin isaa jechuudha. Amma ilaa akkasitti gurguramaa jiru. Kun baasii hin malleedha. Baasii isa guddaa. Sanii mootii baay'ee isaanii qofa otoo hin taane dhufee eega bu'een duubatti guyyaa guyyatti doolara Itoophiyaa irratti laakkaa meeshaan Itoophiyaa qabalu guyyaa guyyatti kaasee achi ergamus akkasuma hanga dhattee fi atti ariitiin achi gara dirriidhaawaa fiddutti yookiin immoo qaama Itoophiyaa keessa seensisutti Itoophiyaa irratti guyyaa guyyatti laakkaa jechuudha. Kun baasii sukkanneessa guddina diinagdee biyyattii butuche jettee ibsuu dandeetta. Kanaaf Itoophiyaan almost akkuma beekamu Eertiraan irraa citteen duuba kan seenaawwan hedduun hin jira. Jibuutii illee jijjiiranii Itoophiyaan waggootuma 30 dabaran kan Eertiraan irraa fudhatte kanaan duuba biyya galaana marfamte biyya marfamte galaana dhabde fuula dandara galaana dhabde taate malee achiin duraa hin qabde turte. Amma waggootuma 30 kana keessatti maaltu uumame naannoo kanatti fudhatamummaan fayyisee fudhatamummaan Itoophiyaa eegisanii asii hin diqqaachaa dhufe akkamitti diqqaachaa dhufe wal dorgommiidhaaf naannoo barbaachisu ture. Jibuutii biyya haga kunoo akkana yoo diqqeessinee ibsine haga kunoo harka kennaa kanan badhannetu buufatawwan waraana biyyoota idil addunyaa gurguddoo ta'an 8-11 tilmaamaman qabu. Fakkeenyaaf bara 1977 irraa kaase Faransaay buufata waraanaa achi keessaa qabdi. Eegisan immoo Ameerikaatu itti dhufe, Ingiliizitu itti dhufe, Ispeentu itti dhufe, Chaayinaatu itti dhufe. Biyyoonni addunyaa jajjaba warri jedhaman hanga 8 hanga 11 ta'an buufata waraanaa amma Faransaay qofti waraana 1,500 ol Ijiptii keessaa qabdi. Kun maal gargaara? Walitti bu'iinsaawwan naannoo sanitti uumamaniin ittisa. Lammiiwwan nageenya naannoo sanii eega. Nageenya biyyattiin eega. Itti aansee ammoo fakkeenyaaf warri shororkeessota jedhama. Alshabaab fakkeenyaaf Sumaalee guyyaa guyyaatti butuchaa kan ooltu Jibuutii keessa waan tokko raawwatu. Itoophiyaa as dhiyoo yaaluu jalqabdee jirti. Hin gootu. Fakkeenyaaf otoo buufanni waraana biyyoota gurguddoo kun Itoophiyaa keessa jiranii walitti bu'iinsaawwan xixiqqoon gosaa yoo uumaman malee walitti bu'iinsaawwan hidhattoonni hin baay'atan turan naannoo kanatti. Hidhattooti naannoo kanarra tasgabbii fi nageenyi naannoo kanatti hin mirkanaa'aa ture. Faayidaawwan gurguddaa argattee jirti. Waliigalteen Itoophiyaa nama fakkeenyaaf Sumaaliilaand waliin godhaa jirtu kuni karaa kamiin iyyuu haa ta'u hulaa galaana argachuuf isiin gootu kuni bordhaqee waliigaltee amma waliigaltee diinagdeeta. Achiin duuba waliigaltee siyaasaa uuma. Achiin duuba nageenyummaa hawaasummaa uumaa jechuudha. Waan akkas akkasiitiif nu fayyada waan ta'eef waan akka laayyootti ilaalamuu miti. Waliigalteen amma Itoophiyaan Sumaaliilaand waliin goote. Miidiyaalee torbee ji'oota gabaabaa kana keessatti torbaanuma gabaabaa kana keessa miidiyaaleen addunyaa afaan akkamii haasa'an. Mata dureen isaanii hundumti isaaniitu waliigaltee Itoophiyaan wal hubannaa Itoophiyaan Sumaaliilaand waliin goote. Nagaa gaafa Afrikaa jedhu. Waraana dhokatatu naannoo kana gaggeeffamaa jira baay'ee. Waraana ijaan hin mul'anne.
Waraan ijaan mul'anne gaafa isin jedhu fedhiiwwan gurguddoon gaafa Afrikaa jira amma mul'ataa jiru. Interestii isaanii barbaaduuf jechaadha kan isaan Interestii isaanii barbaaduuf naannoo kanatti dhufu. Kanaaf waliigalteen Itoophiyaan amma Somaalilaand waliin goote kun wantoota bacaa Itoophiyaaf qabatee dhufa. Lammaffaa immoo naannoo gaafa Afrikaatti hubannaa biyyoonni lixaa qaban jijjiira. Xiyyeeffannaa isaaniillee hin jijjiira jechuudha. Kanaaf galaanni diimaan fixachuuf galaanni diimaan bakka wal dorgommii fi waraana dhokataan ammatti geggeeffamaa jiru. Biyyoonni Arabaa, biyyoonni galoo galaanaa ta'an, biyyoonni akkanuma lammoo oomisha boba'aa kana qaban gaazii uumamaa kana rabbiin itti kennee badhaadhanii jiran kunillee naannoo kana ilaalaa jiru. Ayyee sittan deebi'a gara udiittan dhufa ispeeshaalii erga Somaalilaandii fi Itoophiyaan waliigaltee wal hubannaa kana mallatteessaniiti siyaasi gaanfa Afrikaa kana keessa jiru xiyyeeffannoo argachuudhaan biyyooti adda addaa kun ta'uun qabu warri jedhan jiru. Chaayinaan immoo waan suni akka isheen gammachiisne ibseetti warri Miidil Iist jechuudha warri liigiin Arabaallee kanarraa mormii qabu. Itoophiyaan immoo sana argachuudhaa fi karaa danda'amu hundumaatti tana deema jetteeti kan isheen jirtu jechuudha. Oduuwwan kanaan dura hojjenne keessaati Liji Iyyaasuun yeroo tokko gaaf tokko fardii kiyyaa bishaan galaana diimaa hin dhugaa jedheeti kan inni ture. Itoophiyaan amma sana argachuudhaa fi gatii na barbaachisu hundumaa nan kaffala. Mormii Sumaaleen geggeessaa jirtu sanallee amma danda'amaa ta'etti walabummaa biyya sanaa nan eegaa jechuudhaan itti adeemaa jirti. Siyaasanni gaanfa Afrikaa kana keessatti fide waa'een galaana diimaa waliigalteen Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin taasifte kuni ija siyaasaa akkamiitiin ilaalamaa jira kan jedhu irratti udiin irraatti dubbatta. Galaanni diimaan gaa murteessaa ta'uudha wajjin muummichi ministeera Itoophiyaadha yeroo dabre dhimmi galaana diimaa ulaa galaana argachuu fi argachuu dhabuudha dhimma jiraachuu dhabuuti jedhanii garasis seenaniiti jiranii bu'uuruma saniin galaana diimaa dhabullee galoo galaana edenirraa ulaa galaana argachuudhaaf Somaalilaandii wajjin waliigaltee walhubannaa sanada walhubannaadha mallatteessanii jiranii jechuudha. Bakki Itoophiyaan amma sanada walhubannaa itti harkattee fi waliigaltee Somaalilaandii wajjin mallatteessite kun galaana diimarra osoo hin ta'in galoo galaana edenirratti argama jechuudha. Amma barbaraan ka beekuu qabnu. Seenaa keessatti ammoo barbalaa fi zeeyidaan ulaa galaana Itoophiyaadhaati turanii jechuudha. Akkamitti jennee yoo hallaallu taate amma Giraanyi Faajii Shawaa Sultaaneetii fi Adal Sultaaneetiin biyya kana keessatti qabsoo gaanfa Afrikaa kanarratti gaafa wal qabaa turan gama baa Itoophiyaa gama baa kana wanne jiru Adal Sultaaneetii wajjin ammoo jiddugalli kun Shawaa Sultaaneetiidha jira jechuudha. Gaafa sanii maaltu ta'aa ture namni wal dhabbee isaanii san qofa ol kaasanii amantiin fa'aa wal qabsanii haasa'utu ture malee qaama tokko akka turanitti miidiyaaleen biyya kanaatis naareet godhaan turre jechuudha. Kanarraa akka ka'e dogongorri uumame malee waliigaltee daldala Adal Sultaaneetii fi Shawaa Sultaaneetii jidduu waliigaltee daldalaa seena qabeessaa fi waliigaltee daldalaa guddaatu ture jechuudha. Yeroo sanitti wanni Liji Iyyaasuunis gaaf tokko fardi kiyya galaana diimarraa dhuguuf ta'a jee dubbateef hariiroo gaariidha qabanii jechuudha. Keessaafuu Liji Iyyaasuun bara gabaabduu aangoo isaa keessatti qaama garagaraati wajjin hariiroo gaarii ka qabu waan ta'e jecha warroota gara baa jiran amantii garagaraa hordofanii wajjinis hariiroo gaarii nama qabu jedhamee waan fudhatamu jecha fardi isaa akka galaana diimaa dhuguuf abjuu qaba ture jechuudha. Hawwiin isaa sun ammoo baroota booda bara muummichi ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahmedteetti deebi'ee dhugoomeeti jira jechuudha. Firooma hidda Oromummaatis waan walii qaban jecha akkuma abjuun isaa san dhugoomtetti ilaalama jechuudha ammaan tana. Kanaaf yeroo san keessattuu maaltu ture biyya gara baa Itoophiyaa gama baa kanatti daldalli eessarraa takka jee eegala Hararrirraa eegala jechuudha. Biyyoo eessaatidha biyyoo Adareetirraa ka'eeti biyyoo karaa baa biyyoo Dikichaa biyyoo Awwaallee biyyoo Didichaa jecha akkasitti deema jechuudha. Achirraan deemteeti Cinaaksan dhufte Cinaaksan irraan deemteeti makkanniisa Oromoo aanaa haarawa ammaan tan hundeeffame ka Cinaaksan irraa adda fottoqe kana dhufte jechuudha. Makkanniisa Oromootirraa kaateeti Boorama dhufte jechuudha. Booramni kun eessa Party of Somaliland ida Itoophiyaa waldaan geesse jechuudha. Keessaafuu uummanni Boorama jiraatu kun ummata Oromoo kan akka naannoo magaalaa Jijjigaa marsanii jiraatan ummata Oromoo gosa jaarsooti jechuudha. Isaan jaarsoodha. Afaan ammoo isaan beekan afaan Somaalee qofa. Afaan Oromoo yeroo hedduu ummata Oromootiin adda fo'amanii waan turanii jecha hin beekan. Booramni tun amma teessuma hedduu murteessaadha jechuudha. Booramarraani karaa Somaalilaandii achi seenta Somaalilaandii seenan Somaalilaandirraan Hargeysaa magaalaa guddittii dhiita achirraan gara Barbaraa baata jechuudha. Kanaaf distaansiin jidduu kana jiru fageenyi jidduu kana jiru gabaabaadha. Seenaan daldalaatis baa kanarratti bifa kanaan deemaa ture jechuudha. Baa kanarratti eega bifa kanaan deemaa ture egaa Adal Sultaaneetii fi Shawaa Sultaaneetiin daldala baa kana jiru sarara kana fayyadame gizee warri Adal Sultaaneetiidha hanga biyyoo Adaree fide biyyoo Adareetirraa ammoo asiin Awaashiin
gara Shawaa Sultaaneeti hariiroo daldala akkasiitii ture jechuudha. Seenaa daldala Itoophiyaadha kana keessatti durirraa kaasee kanaaf barbaraa fi zeeyidaan qaama akkuma Mitsuwaa fi asabitti qaama galaana diimaa yookaan buufata doonii Itoophiyaadhaati turanii jechuudha. Biyyi teenya biyya humna hangas qabaachaa turte gaafa ulaa galaanaa qabdutti jechuudha. Biyyoonni addunyaa kanaa hundi sodaataa turanii. Kanarraan galaana diimaa kana Yaman irraan kara Baabal Mandabiin seente Itoophiyaan hanga Siyuuz kaanaalitti biyya daldalachaa turte hariiroo gaarii ummata Nuubiyaadha. Ummata Ijipti durii sanii wajjin qabaachaa turte, Misri duriitii wajjin qabaachaa turte jechuudha biyyi teenya. Kanaaf murteessummaan galaana diimaadhaa kun akka malee addunyaa irratti bakka murteessaa ta'etti argamuu isaatirraa kaasee biyyoonni addunyaa gama bahaa jiranii fi lixaa jiran irratti wal lolaa jiran jechuudha. Amma lolli ifaa ta'e eegaleeti jira achirratti waraanni deemaa jira jechuudha. Kun maaliif eega Huuttiin dooniiwwan daldala galaanicharra deeman kan intarastiin intarastiin ummata Hamas yookaan Palestiin Gaazaadhaan eegamutti dooniin tokko asirraan qaxxaamure jechuudhaan haleellaa kana eegalte. Haleellaan isiin eegalte Huutiin humna waraanaa hammas ga'u ka Ameerikaadhaan wal morku qabaachuu baatturlee tooftaa waraanaa garaagaraa fayyadamte jechuudha. Kana dura waggoota hedduudhaaf gareen Saudi Arabiyaadhaan durfamtu humna qilleensaatiin dhahaa turan jechuudha. Amata hedduuf osuma akkasitti humna qilleensaatiin dhahanii gareen Huutiidhaatu garmalee babal'attee fudhattee jechuudha. Mootummaa Yaman kana irra caalatti aangoo fudhattee jirti. Naannoo qarqara galaanaa kana bakka murteessaa ta'u ifa harkaa qabdi jechuudha. Cinaa magaalaa guddittii biyyattii dabalatee mootummaa keessaa ari'attee ifa harkaa qabdi. Kanaaf Ameerikaa fi Ingiliz yookaan UK'n humna qilleensaatiin dha'uun isiidha irratti dhiibbaa hangas mara akkam finnetti xiinxalli miidiyaalee idil addunyaa Aljaziiraa dabalatee maaliif ennee yoo kalaallu taate biyyi waggaa dheeraa kana Suudi Arabiyaa dabalatee biyyoonni Arabaa humna ni qaban ja'aman qilleensarraan dhoowwitee dadhabdee humni xiqqishoon baay'ina lakkoofsa ummataatis xiqqishoo qabdi Huutiin tun. Shanyiin kun garmalee galaana kana dhuunfatee waan jiruuf muuxannoo horatanii humna qilleensaa haleellaa qilleensaa jala akkamitti akka ba'an riphee lolaan kun horatee jira. Kanaaf waa tokko godhuu hin dandeessu Ameerikaa fi UK yoo karaa dippiloomaasiitiin ta'e malee short distance short range irratti misaayilaa fi yookaan rokkata itti furgisanii wanta kana haleelu dooniiwwan galaana irra diima irra deeman kana haleeluu qabdi jechuudha. Yoo halaala irraa ta'e gama qilleensaatiin dhoowwiti Ameerikaa fi UK. Kanaaf short distance jalbaawwan xixiqqoo kanaan fiigaa dhufanii sibira ga'anii sidaan achirraa ammoo raadarri keettis waan godhuun qabu jechuudha. Akka saayinsii miliitariidha ka saayinsii lolaa warri waan kana xiinxalan jedhanitti. Kanaaf muddamni galaana diimaadhaa kun daran akka dabalu ka godhe immoo waa'een galaana diimaa ijji addunyaa gara Afrikaa akka laaltu ka godhe waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliilaand waliin mallatteessan kana jechuudha. Lammadaa waliigalteen kun eega ammajjii tokko mallattaa'ee asitti Ameerikaa dabalatee qaama adda addaa hojiin kun akka dippiloomaasiin furamu waraanni haaroon akka gaanfa Afrikaa keessatti hin kaaneef carraaqaati turte jechuudha. Ameerikaan gaafa IGAD wal mufannaa Itoophiyaa fi Somaaliyaa jidduutti uumame laaluudhaaf IGAD Yugaandaa Kaampaalatti walgahii ariifachiisa yaamee ture sanitti ambaasaadara isiidha jechuun ergama addaa Ameerikaa kan gaanfa Afrikaa ambaasaadar Maayik Hamar kara Yugaandaa Kaampaalatti ergitee turte jechuudha. Achirraan kara Jabuutii fi Itoophiyaadhattis dhufee dhiyoo kana dhimma jiru irratti mari'ateeti jira jechuudha. Marii bal'aa qaama mootummaatii fi qaama dhimmi ilaallatu wajjin adeemsisee muddamni gaanfa Afrikaa keessa jiru keessaafuu ammoo wal mufannaan eega Itoophiyaa fi Somaaliilaandi hariiroo wanta sanada wal hubannaadhaan walii mallatteessan Somaaliyaa fi Itoophiyaa jidduutti Moqaadishoo fi Finfinnee jidduutti dhalate kana akkamiin karaa nagaatiin furamuun danda'ama ka jiru irratti IGAD wajjinis Yugaandaa Kaampaalatti argamuudhaan amma ammoo Finfinneetti argamuudhaan mari'ateeti jira jechuudha. Ambaasaadar Maayik Hamar marii isaanii kana maalirra akka ga'an ifatti himuu baatanillee ministeerri haajaa alaa Itoophiyaadha ibsa torban kana keessa baasee turan Itoophiyaan keessaafuu hariiroo biyyoota ollaati wajjin qabdu adeemsa kennanii fudhachuutiin waan harkachuu qabdu hunda harkachuutti waan amantuu jecha biyyoota ollaati wal tuttuquun barbaaddu rasaasaan fudhachuun barbaadnu ulaa galaanaa kana. Kanaafuu hariiroon keenya hariiroo dippiloomaasii qajeeltoo kennanii fudhachuu muummichi ministeeraa keenya hordofu irratti jechuudhaan gorsaan dhimma nageenya muummicha ministeeraa ambaasaadar Rudwaan Husseenis yeroo adda addatti kaasee ture bu'uuruma saniin itti deemamaa jira.
jechuudha. Egaa ambaasaadar Maayik Amar gamana dhufe asitti jechuudha. Ayyee Udi yaada babbareedaadhaan kan inni kaase boruutis waan baay'ee tuttuqxeeti kanatti jirtu amma Aljeeziraa wajjin muummee ministeeraa Somaaliyaadhaa jechuudha gaafiif deebii pirezidaantiin isaanii gaaffiif deebii taasisaniitiin kan isaan jedhani Itoophiyaan yoo mari'anne carraan ittiin karra galaanaa isheen argachuu isheetii akka jirudha kan isaan kaasanii jiranii Itoophiyaan immoo gamanaatiin kan isheen dubbatte Somaaliyaadhaa fi Itoophiyaan dhiigaa fi lafee ijoollee isheetiin nageenya Somaaliyaa tiksuudhaaf gatii baay'ee baasteetti jechuudhaani hariiroon yookaas immoo obbolummaan ollummaan biyyooti lamaan kun qaban guddaa akka ta'edha kan isaan kaasanii isaanis yaada pirezidaantiin Somaaliyaa jechuudha kan inni dubbatee ture Aljeeziraa wajjin gaafiif deebii taasisanii muummee ministeeraa Abiyyi nagananiiru jedhee hin amanu jechuudhaan kan inni kaasanii maal of keessatti qabata kun boru kanarraati waa xiqqoo nu kaasi. Okay, xiinxaluun hin dandeenyu garuu immoo dhugummaa isaa dubbataa deemuu fi Somaaliyaan Itoophiyaa yennaa waliigaltee Somaalilaand waliin gootu maybe waa'ee qaama kiyya an kiyya jedhee amanu Itoophiyaan immoo beekamtii kennitee fi biyya gootee mamman ka jedhu jiraachuu danda'a. Aga kana mara sagalee isaanii hangasitti mufannaan jiraachuu danda'a. Mufannaan isaanii karaa keessatti hin fixuu yookiin yaada isaanii dhiyeeffachuu Somaalilaand waliin waliigaltee godhuun ana waliin utuu gootanii waan gaariidha jechuu caalaa sagalee isaanii hangasiin ol dhageessuun sirriin ture. Waan tokko waan miidhatti hin baane waan keessa keenyatti beekuu danda'utu nurra jiraata. Mootummaan Itoophiyaa Somaaliyaa waliin mari'atee hin jiru jechuun dandeenye. Adoo waliigaltee kana Somaalilaand waliin godhe. Yaadni kun irra deddeebi'ee dhiyeetee faduu danda'a. Muummichi ministeeraa akkanumatti bara 2018 akkuma gara aangootti dhufan muummichi ministeera Itoophiyaa yaadatta yoo ta'e Isaayyaas Afwerqii fi Farmaajoo fa'aa waliin torbee ture Jijjigaa Asmaraa fi Finfinnee jidduu waliin imalli sun handaara galaanaa soqachuuf dhibba hospitaalitii mootummaan Itoophiyaa godhaa ture. Dhibba sanirratti yaadonni warri dhiyeessan waan muummicha ministeeraa amansiisneef muummichi ministeeraa immoo karaa ittiin argachuu qabuun itti cabsanii ka'anii Somaalilaand ta'an biyya ifingetti waliin waliigaltee godhanii lammaffaa waliigalteen sun mootummaa Somaalilaand isin fayyada. Beekamtii biyyoota idil addunyaarraa afaan banee eeggachaa jiru Itoophiyaarraa argatanii jechuudha. Akkanuma immoo Itoophiyaan biyya salphoomati biyya teessuma gamtaa Afrikaa kaatete. Gamtaan Afrikaa immoo Finfinnee walakkaa taa'ee as dhufee ka'ee Itoophiyaan karra galaanaa argachuu hin dandeettu jechuu hin danda'u. Qabeenyaa sii qaba Itoophiyaan sababii isii asitti teessoo kanatti eegaa jirtuufillee waan humna qabduuf malee waan humna hin qabneef miti. Kanaaf waliigalteen achi godhame san irratti wanni amma pirezidaantiin Somaaliyaa Muhammad dhaqanii ka'anii takkumaan utaalanii Eertiraa bu'anii Eertiraadha immoo Ijiptii maal jedhanii Isaayyaas namni takka addunyaan nagaa maqaa isaanii hin beekne kaaniin ministeera haja alaa Ijiptiitu utaalee bira dhufa kaaniin ka Somaaliitu asii deema wanni waan kana hundi godhamuuf Itoophiyaan akka isiin faayidaa tokko hin arganne wanni tokko wanni beekamuu qabu wanni uummanni Oromoolle beekamuu qabu wanni biyya keessatti siyaasni biyya keessatti wal mormaa jiran kun hundi isaatuyyuu waan yerootti furmaata argatudha garuu dhimmi hulaa galaanaa kun dhimmi handaala galaanaa argachuu kun immoo waan akka salphaatti ilaalamu miti lammiilee biyya tanaa fayyada hangafa dubbannee jira dargaggoonni gurmaawanii asii bakka biyya baqatanii dhaqanii gammoojjii Yaman keessatti dhumanuuf bakka asii deemanii gammoojjii Ijiptii keessatti sareen isaan nyaaturra dargaggoonni kun asitti hojii uummatanii meeshaalee asii fidanii gurguranii kan alaa erganii karaa salphaadhaan qindaa'anii hojjetanii biyya fiinii keessa kabajamanii achi dhaqanii biyya Arabaa keessatti gaala namaatti turra asitti kabajamanii jiraachuutu murteessaadha waan ta'eef lammiin Itoophiyaa kamiyyuu even warri mormanus warri mootummaa kana deeggarutu afaan tokko dubbachuutu isaan irra jiraata waan tokko wanni beekamuu qabu amma kan biraa jira seena taallaqaa Itoophiyaa waan jedhan tokko jira warri kaabaa kun irra deddeebi'anii kan isaan dubbatan Itoophiyaa waggoota dheeraadhaaf qabatanii ka turan hoogganaa ka turan biyya tana saamaa saamsaa ka turan warra Haayilaandii gubbaa turan kanaadha warra Northern Party gubbaa biyya tana hoogganaa turan kun seenaan ifumatti dubbata reef Itoophiyaan kasiinii Loowlaandii harka galaa jirtu Loowlaandiin warri amma akkana gadi jiru kun reefuu biyya tana gara handuraatti dhufee bulchuu eegalee jira malee uummata bulfamaa turedha uummata decision takerii ta'edha malee decision makerii hin turre jechuudha warri kun warri decision maker godhaa ture kun biyya tana cicciree gurguraa dhufe biyya taallaqaa Itoophiyaa akka taate beeku garaa isaanii keessatti akka itti diqqeessan immoo dubbatan gadi ba'anii biyya kana cicciranii miilika akkam godhee akka Eertiraa dabarsee kenne beena barseena dubbata warri addawaayii keessatti mallas akkami godhee akka hulaa handaara galaana Itoophiyaa takkatti isin qadu dabarsee akka Eertiraadhaaf kenne Eertiraan achi akkana gadhuftee akka funnootti kaartumasii gaafa laaltu dhukkubbii sammuu nama uuma wanni kun waan akka salphatti ilaallu biyya tana cicciranii dabarsanii ka kennan
warruma kaabaa ka amma immoo deebi'anii miidhaxas ba'anii who care about your red sea jedhanii warra miidiyaa irra dubbatanii argamu. Muummichi ministeeraa aangoo isaa dheereffachuudhaaf akkas godhee waraana kan biraa uumee walitti bu'iinsa naannoo kanatti tursee ka'ee uummata saba keenyachi fixee maal saba isaaniiti uummata isaan keessaa baay'eedha. Liideroota isaaniiti ka biyya tana kukkutee cicciree qoqqoodee gurguree fixe. Amma immoo loolaandii erga galtee jirtu. Loolaandiin kun immoo oomisha qaba. Isaan illee isaanitti kan mul'atu gaafasi buna Jimmaati. Buna Iluu Abbaa Booraati. Buna Gujiiti. Warqii Wallaggaati. Warqii Gujiitu itti mul'ata. Horii Oromiyaatu itti mul'ata. Jimaa Harargeetu itti mul'ata gaafa san. Asii garbuu fi qamadii baala qotuutu itti mul'ata yeroo san. Saamicha kanaaf illee isaanii gara sagalee nyaataa qofa godhatanii biyyattii kukkutanii balleessan. Biyyattii kukkutanii balleessanii waan Itoophiyaa biyyattiin hegeree biyyattii balleessanii jechuudha. Amma immoo as deebi'anii ka'anii yaada muummichi ministeeraatiif uummanni biyyattii kun waloon ta'anii ka'anii akka muummiyyuu ta'anii gatii kaffalanii baasii sukkanneessaa waggaatti doolaara biiliyoona tokko baasitu kana jalaa ba'anii biyyatti guddinni biyyattii tan akka itti fooyya'uu danda'u irratti hojjechuu yeroo qabanitti ammas jeequmsa miidiyaadhaan gadi ba'anii uumaa jiru jechuudha. Jeequmsa isaan miidiyaan uuman kana uummanni sabni biyya kana saba Oromoo qofaa miti baay'ee. Anamma taaksii keessatti yeroo deemu yeroo amma jechoota tokko dhaga'u afaan qaba utaalee. Wanni afaan qabu waan isaan biyya tanarra godhaniin beeka ta'e waan ta'eef. Nama dhimma galaana handara argachuu kanarratti amma yaada negeetiivii dhiyeessu kana hunda isaanii akka yakka biyya ganuutti godhuu qaban biyya kana keessatti. Yakka biyya ganuu. Baay'ee ijoolleen Oromoo alaabaa jaarraa abbaa gadaa boce qabatanii ittiin doorsifamaa turanii bara. Jaarraan abbaa gadaa asii goota Oromoo ta'ee manni barumsaa Finfinnee keessatti ijaaramee fi asii gootacha alaabaa inni isaan bocan hayyuun kun bocaniin ammoo asii deebi'anii ijoollee Oromoo tumaa hiisisaa mana hidhaatti shanshaa miila irraa ciraa xiinsammuu isaanii jeeqaa warri turan har'a biyya ganuu jedhanii himatan. Himata yeroo himatan yakka biyya ganuu Itoophiyaa irratti raawwata jedhanii kan isaan caalaa biyya ganeen jiru addunyaa kanarratti. Oromoon biyya ganamte deebisee ijaaruu jira. Kanaaf lammiileen biyya kanaa hundi isaaniitu yoo danda'an afaan tokkoon uummata kana faana hiriiranii biyya tana deeffachuu. Waa'ee dhimma ammas dhiifama naa godhaati waa'ee ammallee handaara garaana karaa Somaaliyaatiin argame kan irratti waan tokko jira waan uummanni Oromoo hubachuu qabu ispeeshaali uummanni Oromoo fi uummanni gara Loolaandii kana qubatu warri gara kibbaa kunis hubachuu qabani Eertiraa eegaa turan isaan utuu isaan gama Eertiraatiin karaa Asabisaa eegaa jiranu asiin jala lo'anii karaa Somaalilaandiitiin wanni kun dhufti faayidaa karaa Somaalilaandiitiin Itoophiyaan handaara galaanaa argachuu eenyu akka dursee irraa fayyadamu beeku yoo asiin ta'es eenyu dursee akka irraa fayyadamu beeku amma isaan irraa gad deebitee jirti waan ta'eef kanas afaan balleessanii wal amantaa fi wal hubannaa naannoo kanatti uumanii akka uumamne godhanii jeequmsa naannoo kana uumanii akka muummichi ministeeraatii fi akkasumallee hooggansi amma jiru kun deeggarsa arganne godhan inni kun waa'ee pirezidaantii Alsiisii pirezidaantii Alsiisiin takkumaan utaalanii Somaaliyaa nageenya Somaaliyaa kabachiisuudhaaf Somaaliyaa waliin hiriiruudhaaf Itoophiyaa biyyi isaanii akka faana dhaabbattuudhaaf fiiganii Itoophiyaa irra darbanii kan isaan dubbatan. Namni nageenya Somaaliyaa tuqeen jiru baay'ee. Nageenya Somaaliyaa eegaa turte malee Itoophiyaan Ijipti caalaa nageenya Itoophiyaa Somaaliyaa kan eegaa turte Itoophiyaa dhufanii fiiganii akka isaan jedhanii deemanii waa isaan jedhaniif beekna. Tokko siyaasa biyya keessa isaanii keessa jiru. Siyaasa biyya isaanii keessa jiru akka amma Beniyaamin Naatinaahun siyaasa biyya isaanii keessa jiru dhossaadhaaf Hamaasiin lafarraa balleessedhee uummata biyyattii gowwoomsetti deemaa jiru kana akkasitti jeequmsa Itoophiyaa irratti humni Itoophiyaan akka hin guddanne goona jedhee asi ajandaa dhoksachuudhaaf deema. Inni lammeessoon immoo akkuma jedhame faayidaawwan naannoo kana irratti argattu. Doolaara biiliyoona ja'a waggaatti hammaarrattu kana naannoo kana irratti tiffachuu barbaadde waan ta'eef tokko inni irra taphayise oo tokko argatu addunyaan kennii fudhadhiidha akkuma beekamu kana waan ta'eef naannoo kanatti jeequmsa akkasii uuman Somaaliyaan gara Itoophiyaatti deebi'uudhaaf yaadii isaanii Aljazeeraa irratti torbee kana dubbatan waa'ee qaceessa miidiyaa dubbataa jirra waan ta'eef dubbatanii Itoophiyaan yoo Somaalilaandii waliin waliigaltee gootee kamaratu taate karaa salphaa ta'een argatti jedhan. Kan Somaalilaand immoo reefuma Finfinnee dhufanii waliigaltee kana Jaanuwaar waan ni mallatteessanii ka deeman immoo Musee Bihiin immoo Itoophiyaan waraana waliigaltee kana TV isaanii irratti ka dubbatan TV biyyoolessa isaanii irratti ka dubbatan Itoophiyaan waliigaltee Somaalilaand waliin ka godhanne nuti naannoo kanatti humna waraanaa tiifi tajaajila oolu malee daldalaaf waan oolu mootii akkuma kana dura barbaraa fayyadamti Itoophiyaan kafalteetti waliigaltee liizii nuti goone waliigaltee humna waraanaa qofaaf tajaajilu jedhan walakkaa kanatti wanni dubbatanii jiran jiraachuu danda'a jechuudha walakkaa kanatti taphni taphatamu tapha salphaa miti wal dorgommii fi tapha guddatu jira isin jennee jirra kana dura waan ta'eef taphni naannoo kana dubbatu guddaadha wanni guddaan Itoophiyaa uummanni miiliyoona 120 gadi ba'ee addunyaarra baay'ee mirga ittiin addunyaa isaa salphifatee jiraachuu gaafachuu danda'u tura jiraataa jechuudha kanaaf. Hayyee
Gara odiitti hin deebi'a. Asirra sa'aatii dheeraa gumneerraa dhimma murteessaas waan ta'eef jechuudha. Itoophiyaan waggoota darban kana keessatti jechuudha waraana baay'ee geggeessiteeti. Ispeeshaalii erguma karra galaanaa sana dhabdeeyyuu waraana hedduudha kan isheen geggeessitee jirtu. Garuu waraanni Itoophiyaan geggeessite baay'een isaa jechuudha hamma karra galaanaa kana biyyattiidhaaf yookaan lammiilee biyyattiidhaaf bu'aa qabaa yookaan faayidaa qabaa yoo jennee wal bira qabnee tilmaamuu dandeenya jechuudha. Addattiyyuu kan amma boruun asirraati qabxiiwwan jajjabaa kaasee dhimma karra galaanaan wal qabatee jechuudha dinagdee biyyattii guddisuun alatti jechuudha lammiileen biyyattii biyya kana keessatti jechuudha carraa hojii dhabanii araada adda addaatiif saaxilamanii jechuudha rakkoo gurguddaa keessa jiran injineeringiidhaan yuunivarsiitiidhaan eebbifamanii kan ba'an hojii argachuu nama baay'ee ulfaateera biyya kana keessatti jechuudha keessumaatii biyyooti karra galaanaa qaban dhibbeentaa 30 ol dargaggooti isaanii jechuudha dhibbeentaa 32 olii carraa hojii karaa karra galaanaa kanaadha kan isaan argatan jechuudha dooniirra warra hojjetan buufata daldalaarra warra hojjetanidha irra jireessi isaanii carraan karri galaanaa kun lammiilee biyyattiitii fi fidee dhufu jechuudha salphaa akka hin taanedha keessumaatii warra ekspoortii fi impoortii geggeessu qofa otoo hin taane warra hojii hin qabneef illee carraa hojii uumuu irratti guddaa akka inni ta'edha jechuudha kan inni kaasu uudii waan kanatti dabaltu yoo jiraate daqiiqaa lama sii kennee gara qabxiittaa nuti. Yeroo qabnu wajjin sa'aatiin deemee waan jiruuf faayidaan guddaan Itoophiyaan harkattu amma lammiiwwan isii guutuu kallattii badhaadhinaatti irra qajeelchaa jechuudha. Kallattii badhaadhina dinagdeetti irra qajeelcha jechuudha. Hegereen dargaggoota biyya kanaa dargaggoota Oromoodhaa, dargaggoota Somaalee, Affaar keessaafuu baha biyyattii keessatti dargaggoota dinagdeedhaan barootaaf miidhamee ture. Dinagdeen baharraa guuramtee ri'aallokeet godhamee gara dhiya biyyattii irratti investi godhamaa ture jechuudha. Warra aangoo harkaa qabu irratti. Kanaaf baha biyyattii gama dinagdeetiin kana dura caphee waan tureef caba dinagdee kana akka biyyatti suphurra dabre karaa biyyoota biyya Itoophiyaa gama bahaa kanaaf ammoo makfiraa dinagdee rahaa dinagdeedha qananii dinagdee guddaa fidee fi dhufa jechuudha. Keessaafuu dargaggoonni Oromoodha addatti jechuudha dargaggoota biraatirraa garmalee sirnoota dabraniin warra miidhamee jiru jechuudha. Gama dinagdee qofaa yoo ilaallu taate gama siyaasaatiin waan addunyaan hundi beektu jechuudha waan ta'eef jecha kanaaf jecha dargaggoonni keenya waggaa waggaadhaan keessaafuu gabaasuma torbaan dabre kana keessa bahaa ture yoo ilaallu taate dargaggoonni kumaatamaan barahaa Yaman keessatti osoo gara seera alaatiin jiruu baqaa jireenya ifii fooyyeffachuudhaaf deemanii dhumaatii jiran jechuudha dargaggoonni keenya. Kun mana hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti akka ta'aa jiru namni hundi ni agaree jechuudha. Manneen hidhaa Yaman keessatti kun osoo karantaaniin baqatee deemuu gammoojjii Liibiyaa keessatti kun karaa Ijipti osoo deemuu gammoojjii Saharaa kana keessatti dargaggoonni keenya kumaatamaan lafarraa dhumanii jiran jechuudha. Godaansi seera alaa keessaafuu baha biyyattii keessatti deemsifamaa jiru dhalli namaa akkana qarshiidhaan gurguramaa jira jechuudha. Ilmoo namaa ni qabanii dallaalonni asirraa dho'isaadhaan haadha abbaa jalaa osoo hin beekamne ni fuudha. Biyya teenya daangaa qaxxaamursiisee biyyoota Afrikaa keessatti akka biyya Arabaa keessa eega seene torchi godhan jechuudha. Si bilbilchiisaa yaa abbaa kiyya yaa obboleessa kiyya hinduunii qarshii tanarraa kafalaa na baasaa jedha dargaggoonni. Kana laalee uummanni bakka akkaawuntii banee onlaayinaa walitti darbee baasa. Akkasiin namni gurguramaa jira jechuudha. Daddabarsa namoota karaa seera alaatiin mootummaa yeroo adda addaa waan kanarratti hojjete NGOleen adda addaa hojjete wanni kun uncontrollable jechuudha. To'achuu hin dandeenye mootummaan maaliif jireenyi qaala'ee jira hojiin hin jirtu jireenyi biyya kanaa akka ibiddan nama gubaa jira. Kana jalaa dargaggoonni immoo sossobamanii dallaalota afaan deema dibatanii deemanii shawwadamaniiti qaxxitaa karaa biyyoota Arabaa biyyan taane godaansan taaneef saaxilamee jira. Kanaaf furmaata waaraa ka fiduu danda'u hulaa galaanaa Itoophiyaan argatte kana gara dippiloomaasiidhaatiinis keessaafuu addatti jechuudha. Lammiiwwan Itoophiyaa diyaaspooraa dabalatee carraa xiqqishoo argataniin biyyoota ambaa biyyoota dinagdeen badhaadhanis haa taatu suupper paawarii biyyoota aangoo gurguddaa addunyaa kanarra qabanii wajjin carraa wal arguu qabu lammiiwwan biyyoota adda addaa amansiisuudhaaf Itoophiyaan karra galaanaa kan itti fayyadamtu adeemsa kannanii fudhachuutiin qajeeltoo kannanii fudhachuutiin walitti hidhamiinsa naannawaa walitti hidhamiinsa Afrikaa walitti hidhamiinsa addunyaa daldala karaa nagahaatiin lammiiwwan isiidhaa fayyadaa taasisu hawaasni addunyaa akka fayyadamu taasisu koo dinagdee walxaxaa kana furuufi malee waan biraatiif mijanii dippiloomaatota ambaasaaddoroota biyya fi dhalli Itoophiyaa kamuu ambaasaadara biyya fi keessaafuu addatti ilmaan Oromoodha ambaasaadara biyya kanaa ta'anii hawaasa addunyaa amansiisuudha qaban jechuudha. Kanaaf furmaanni guddaan dhufuu danda'u furmaata dinagdeedha waaraa fiduu fi dandeessee jechuudha lammiiwwan Itoophiyaati. Ulaan galaanaa karri galaanaa ammaan tana kama Somaalilaandii argachuudha jirru kun jechuudha. Ayyee galatoomi dhimma kanaa sumarratti
goolabnee kan darbinu ta'a jechuudha. Qabxii itti aanutti qabxiiwwan jajjabaadha kan isin kaastanii galatooma. Gara dhimmoota haasaa jibbiinsaan wal qabatanii jiran irratti jechuudha kan dubbannu ta'a daqiiqaa muraasaatiif jechuudha. Sa'aatiin keenya deemaa akka jiru nutti himaa jiru. Haasaan jibbiinsaa biyya kana keessatti jechuudha yeroo garaa garaatti seeraan kan nama gaafachiisu akka ta'e abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaas dhimma kana to'achuudhaaf yeroo garaa garaatti jechuudha akeekkachiisa garaa garaa kenna. Haasaawwan jibbiinsaa kun keessumatti jechuudha erga pilaatfoormiiwwan adda addaa baay'ataniin asitti jechuudha heddummachaa akka jirudha. Addattu jechuudha karaa tiiktookiiwwan adda addaadhaa erga viidiyoo gaggabaabaatiin namni dubbachuu jalqabeeti namni waan masatti dhaga'ame jechuudha utuu fiidbaakii isaa yookaas immoo bu'aan haasaa isaatii maal akka ta'utu hin beekin jechuudha namoonni baay'een gadi ba'anii miidiyaalee hawaasaa irratti jechuudha yeroo barreessan yeroo dubbatan hin mul'ata. Sanaaf immoo namooti tarkaanfiin irratti fudhatame muraasa akka ta'edha jechuudha. Haasaa jibbiinsaa hedduutu fuula miidiyaa hawaasaa irratti deemsifamaa oola. Sababa haasaa jibbiinsaatiin manni baay'een diigamaa oola, dhaabbilee baay'een wal dhabaa oolu, sabaaf sablammootii baay'een gargar fagaachaadha kan jiru. Sabaaf sablammiin biyya kana haasaa jibbiinsaa yeroo garaa garaatti jechuudha darbatamaa ooluutiin hawaasummaan illee baay'ee badaa akka inni jiru jechuudha sa'aatii ammaa kana keessatti. Addatti iyyuu immoo warri amantaa duuba dhaabatanii jechuudha siyaasa isaanii geggeessanii haasaa jibbiinsaa akka feete yeroo isaan itti dubbatan mul'achaa jira jechuudha biyya kana keessatti abbootii amantaallee dabalatee jechuudha. Sanarraati kan dubbannu ta'a boru. Ayyee ulfaadha okay waa'ee hawaasa jibbiinsaatiin wal qabatee hawaasa jibbiinsaa almost waan nagaa fiduu miti. Haasaa hedduu jira maqumaan isaa yoo haasaa jibbiinsaati haasaa jibbiinsaa immoo walitti bu'iinsa uuma wal shakkii uuma wal tuffachuu uuma biyya diigaa wal amantaa maatii keessattuu yoo hir'isaa akkanuma immoo akka namoonni waliin kabajne godhu yoo gara sabaatti ol guddate immoo wal fixiinsa hordofsiisaa jechuudha. Kun waan ifatti biyyuma Afrikaa kana keessatti asuma reefi dhiyoo 1991 naannoo sanitti Ruwaandaa keessatti argine akka godhaniitti wal balleessan warri Huutiif Tuutis dhagginee jirra. Biyya kana keessatti ispeeshaalii eegaa 2018tiin as wanni biyya kana keessatti dubbatamaa jiru wanni namoonni gadi ba'anii dubbatan aangawoon ordinariin akkanumallee immoo namoonni baranne jedhan kan hin baranne wanni isaan guyyaa guyyatti marsaalee walitti hidhaminsa miidiyaa hawaasaa amma addunyaatti amma dhufee globalizeeshinii uume kana keessatti dubbataa jiran waan bu'aa buusu namoota dubbatan lakkoofsaan keessa barbaadatta. Biyya Ameerikaatti fakkeenyaaf yookiin immoo biyyoota gara biraatti waan bu'aan buusne lakkoofsaan beekan. Asitti immoo waan bu'aa buusaa barbaadee keessa dhaggattaa jechuudha. Namoonni ol baaniitu ol arrasaa oolan. Wanni kun amma gara sabaatti ol guddataa deemaa jirti. Gara sabaatti guddatu bira dabartee gara biyya diiguutti deemaa jirti. Akka fakkeenyaatti waa kan akka mata duree kana cadhiisanii hin fudhanne. Dhiyoo torbaanota muraasa duraa hajaja abbaan amantaa Abunaa Luqaas hajaja ajjecha muummicha ministeeraa irratti isaan dabarsan. Hordoftoota qabu namni kun waan akka salphalaa lama namni kun hordoftoota qabu nama isaa hordofu qabu. Liideriidha. Liideroonni addunyaa tana gubbaa warra aangoo qabatanii aangoo biyyattii eksersaas godhan qofa miti. Liideroonni hedduudha. Elders warra jedhaman maanguddoonni liideroota. Informaal liiderii warra jedhaman jira. Abbootiin amantaa informaal liideriidha. Warra alidileedhaan biyya hooggananudha warri kun. Warri amantaa maanguddoon paabilik fiigalee warra ta'an warri amma bebbeekamoon kun namoonni akkanaa kun namoota alidileedhaan biyya hoogganan lammii hoogganan lammii sheeppii warri godhu bulchiinsa caalaa warra aangoo qabu mootummaa biyyatti hoogganaa jiru caalaa warra kanatu uummata qara uummata sheeppii godha kallattii uummata sun itti deemu agarsiisaa jechuudha. Mootummaan poolisii yoo kan guddatte imaammata bocuu fi imaammata sana appilaayi godhudha wanni mootummaan biyyaaf godhu. Kanachirra gadi hafe guutummaa isaa warra informal leader jedhan kana godha. Warra kanattu amma gadi ba'ee biyya tana keessatti duuni isaan harka jira. Warra kan amma gadi ba'ee biyya tana keessatti jeequmsa uumaa jira. Amma fakkeenyaaf namni amantaa kun amantaa kana keessatti hordoftoota hedduu qaba. Hordoftooti amantaa sanii I'm sure uummata isaan keessa dhalatan san qofaa miti. Desimaas tiruu nama yaada isaan hordofan san qofa fudhatee hordofu gaggeessaa jiru miti. Isaan garuu gadi ba'anii aadiyaa mataa isaanii saba tokko yookiin bakka bu'a jedhanii saba tokko bakka bu'an san dhaadatanii isaan dhaadatanii muummicha ministeeraa irratti ajjechaa jiran. Rasaasa tokko nama muummicha ministeeraa kana gaggeessuu dhabanii. Which means sammuu waraana Itoophiyaa keessatti maan uumanii
muummicha ministeeraa akkuma salphatti kaastee ajjeestee dabarsitoo fi darbuu akka dandeettuu fi waan biraa expect gochuu akka danda'amu ergaa dabarsanii yookiin ajaja kennan jechuudha. Kanarra hundaa'uudhaan manni murtee torbee kana keessa himatatti banee jira. Eessatti dhumataa garamitti hobbaa ka jedhu waan gara fuulduraatti waliin ilaallu ta'a jechuudha. Garuu immoo wanni abboonni amantaa warri biyya kana keessatti goggodhamaa jiru kun waan bakka tokkotti dhaabbachuu qabudha. Bakka tokkotti sararri itti godhamuu qaba. Sararri yoo ittiin godhanne biyya kana keessatti miidiyaaleen amma fakkeenyaaf broadcasting authority biyya kana ergaa gabaabaa tokko qaba akkuma tasee kaaste karaa 9192 namoota haasaa jibbiinsaa fi odeeffannoowwan sobaa namoota tamsaasan gaafa dhaggetan kanaan nu bilbilaadhaan namni mana kana biyya kana keessa jiru mutti maayyaa dhaagala waan taaksii keessatti taasifamu argite waan bakka hiriiranii itti ta'an ispeeshaalii Finfinnee keessatti wanni odeeffamu wanni Finfinnee keessatti ilaalchi namoonni walii qaban kun biyya kana keessatti manneen barnootaa gara mana hidhaatti jijjiirsisaa jechuudha. Baay'ina uummataa irraa ka'e baay'ina namoota yakkoota kana dalagaa ogan mana keessatti wanni hojjetamaa jiru maalidha? Fakkeenyaaf amma maatiin tokko mana keessatti dhuguma yoo dubbanne maatiin tokko mana keessatti maal odeessaa oola? Waan maatiin sun galgala galee hojiirra galee odeessu. Waan maatiin sun odeessu ijoolleen sun gadi baatee bor dubbatti jechuudha. Kun sammuu walii balleessanii gara badiitti biyya tana geggeessaa jiran waan ta'eef wanni kun bu'aa akkasii hin qabne baranii tokko itti gaafatamummaa sammuu fi lammaffaa amantaa fiitiif jiraachuu itti aansanii immoo biyya namni biyya hin qabne eessila baay'ee biyya hin qaddu taanaan ati biyya hin qaddu taanaan amma fakkeenyaaf maa hubatan Sooriyaadhaaf Yamanirra maan hubatan lammiileen Sooriyaa biyya tana keessatti karaa dhaabbatanii namni maan fakkaatu mucaan maan fakkaatu abbaan maan fakkaatu daa'ima qabatee yeroo kadhatu argaa jirani yoo biyya tana dhanne eessa deemna nuti inni humna qabu qofti haa jiraatu tole warri humna qaban warri amma ajajaa jibbiinsaa kan exercise oofaa jiran haa jiraatan warri kun eessa dhaqu lammiilee biyya tanaati eessa dhaqu kanaaf namni biyya hin qabne jiraachuu hin danda'u waan ta'eef haasaa jibbiinsaa kun waan biyya diiguudha kanaaf seerri idilee tokkotti tumamee guyyaa guyyaatti seerri tumamaa oola waan ta'eef labsiidhaan labsamee namoota jibbiinsaa kana godhan irratti tarkaanfiin fudhatame hogganoota biyyaatu baay'ee biyya kana keessatti hogganoonni warri uummata bakka bu'anii paarlamaa biyyattii keessa taa'aa jiran farraa dhageetta abbootii amantaa irraa dhageetta maanguddoota irraa dhageetta waan kana ijoollee mucaa xiqqaa ganna 10 irraa kaasee haga maanguddoo waggaa 90tti haasaa jibbiinsaa kana yennaan eegsisa ta'u argaa jirra waan ta'eef wanni kun waan biyya balleessuuf deemu waan ta'eef tokko mootummaanis itti gaafatamummaa fudhatu mootummaa caalaa garuu hawaasni nama waan kana godhu irratti tarkaanfii fudhatee akka geggeessu namni Oromoo keessa haasaa jibbiinsaa geggeessu uummata Oromoo akka bakka hin buune itti himamuutu irra jiraata. Hayyee asirratti Udi sibira dhufaan jira dubbachuudhaaf akka jirtu beeka addatti yoo amma keessumaa erga Abuuna Luqaasii haasaa jibbiinsaa sana dubbatanii booddee kan si ajaa'ibu jechuudha akka organizationii guddaa biyya kanaatti jechuudha dhaabni amantaa isaanii gadi ba'ee jechuudha haasaa jibbiinsaa fi ajjechaa labsuu sana balaaleffachuu ture. Garuu faallaa sanaa jechuudha wanti dhaga'ame hin jiru dhaabbati ortodoksiin Itoophiyaadha jechuudha waan sana balaaleffachuutu eegamaa ture jechuudha lammiilee biyya kanaa keessatti garuu wanti sun hin taane itti aansuudhaan amma sooshaal miidiyaa irratti jechuudha keessumaa waa'ee pilaatfoormii kaasnee turre pilaatfoormiiwwan adda addaa warri haasaa jibbiinsaa kanaaf daddabarsa ta'anii biyyoonni tokko tokko ugguraa turan biyya isaanii keessaati jechuudha garuu biyya kana keessatti irra jireessi isaa haasaan jibbiinsaa karaa ittiin daddarbu bu'aawwan karaa yuutuubii karaa tiiktookii karaawwan adda addaa argachuuf jecha namooti adda addaa jechuudha waan akkasii kana faabrikeetu godhaniiti yeroo isaan gara hawaasaatti gadhiisan bu'aa isaatu hin tilmaamin jechuudha sanarratti xiqqoo ishee nu dubbadhuti. Waa'ee haasaa jibbiinsaatiin wal qabatee egaa abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaatii fi qaamni dhimmi kallattiidhaan laallatu labsiin miidiyaalee to'achuu fi hordofuuf akka haaraatti bara 2020 takka baate labsiin miidiyaa labsii nama qabbaneessitu turte sanii alattis ammoo sooshaal miidiyaa pilaatfoormii miidiyaalee hawaasaa ka jedhaman yuutuubii tiiktookii ispeeshaalii tiiktookii yuutuubii feesbuuka tiwiitara laayikidiin instaagiraam dabalatee toora sooshaal miidiyaa jiran kana mara eeka itti koontirool godhu abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaa qaama dhimmi ilaalu wajjin ta'uudhaan tumateetii jira jechuudha. Labsiin san yoo hojiirra oole hedduu bareedaadha jechuudha. Maaliif yeroo takka takka wanni argamu tarkaanfiin hin fudhatamu gara abbaan taayitaa miidiyaatiinis. Abbaan taayitaa miidiyaa ifiifillee bilisa ta'ee deemudha jechuudha Itoophiyaa keessa. Maaliif qaamni tokko kan miidiyaan isaa yeroo dabre waggoota dabre kan Itoophiyaan waraana keessoo isii keessa turte miidiyaa mootummaa dabalatee maal akka godhaa ture nuti hundi ni beekna jechuudha. Kun waa wal sobnuu miti biyyi kun biyya guddatte baay'ee namni isii lammii baratee qabdi
Kanaaf gaafa miidiyaan tokko achi gabbee yookaan namni individual namni dhuunfaadha tokko waan fedhe odeessu zim jaame gaafa tiimiin takka gareen takka dubbattu ammoo as bahee dubbachuun adabuudha deemuun rakkoo balaa guddaa biyya kanaa wanni ta'e waan sana jechuudha. Tarkaanfii wal fakkaata miidiyaalee mootummaa mainstream miidiyaa irraa jalqabee hanga miidiyaalee aksiyoona sheer kaampaaniidhaatis haa ta'u miidiyaalee dhuunfaa ka amantiidha. Deebii ammoo toora miidiyaalee hawaasa namoota bebbeekamoo namoota liidarii ta'an ka gaggeessitoota biyyaatis ta'an ka manguddootatis ka qeerrootis ka qarreetis dabree ammoo ka faannoodhaatis ka ammoo dargaggoota Tigraayis qaamuma biyya kanaa ka dargaggoota isaa ta'u ka qaama kamiitu namoota ispeeshaalii dhageettii addaa qabanii fi haasawa jibbiinsaa facaasan takka takkaan hordofee jechuudha. Tarkaanfii barsiisaa ta'e yoo ka fudhataa deemu taate rakkoon kun hin dhufu rakkoon walxaxaan kun hin dhufu namni seera sodaata jechuudha. Akkuma biyyoota Ameerikaa biyyoota guddatan keessa miidiyaaleen hawaasaa sirnaan fayyadaman namni maaliif seeraan to'atamee jira jechuudha. Namni ni beeka maal akka itti fayyadamuu beeku maaliif akka maal akka isaa adabsiisu waan beeku maal isa adabsiisa maaltu adabbii jalaa isa baasa maaliifin yeroo kiyya achirra gubaa ka jiru tolchee beeka waan ta'eef abbaan taayitaa miidiyaalee Itoophiyaadhaa seera tumatee deemu jiru kan miidiyaalee sooshaal miidiyaa kan itti to'atu kan hojiitti hiikuu qaba jechuudha. Kana ka hojiitti hiiku immoo walqixxummaadhaan ispeeshaalii warreen achitti ramadamanii hojjetan irraa kaasanii warra ilaalcha gandummaatii fi ilaalcha olaantummaa garee takkaatiin cuuphame biiroo san keessaa gabbaasanii dhaabbata san keessaa gabbaasanii namoota raashinaal ta'an ka biyya kana ija walqixaatiin ilaalan namoota sirnaan heeraa fi seera mootummaa hojiitti hiikuu danda'aniin guutame mana sanarraa kaasee warra ilaalcha iftuulummaatiin sammuun isaanii barabaraan guutamte fi warra ilaalcha dhiphummaatiin sammuun isaanii rakkatte osoo hin ta'in warra jiddugaleessa jiraniin hoogganame achirraa tokko ji'ee ka'ee walqixxummaadhaan wanti kun yoo ka to'atamu taate waan gaariidhaatu dhufa yookaan biyyaafis balaa waan ta'eef abbaan taayitaa miidiyaadha akkuma lakkoofsa gabaabaa baafatee jiru kana itti hojjechuu qaba waan kana jechuudha. Gaafa bilbilanii lammiiwwan eeruu kannaniif hojiirra oolchuudha qabaa kajoon qaban. Galatoomii. Daawwattoota keenya jaallatamoo qaacessa miidiyaa keenya guyyaa har'aa kan hangammaatti isin daawwachiifnedhaan waliin turtanii waan nu daawwattanii fi ulfaadhaa sadiin jenna. Udii Muusaa Borumashii Andaaniel Tasfaayiiti. Ogummaa teeknikaatiin Barnaabaas Hambisaatii fi Hawwiina Biyyooti. Qophiin keenya waliif tiifiitti uffatee daawwadhaa. Yeroo gaarii.